Viidiyoo har'aatiin kitaaba faayinaansii baay'ee filatamaa ta'een wal isin barsiisuuf dhufeera. Kitaabni kun akkaataa maallaqa ittiin maaneej gootan isin barsiisuu bira darbee ogeessa maallaqaa ta'uuf, maallaqni akka isiniif hojjetu taasisuuf, bajeta dhuunfaa keessan fooyyessuuf, barnoota faayinaansii fi maallaqa gara keessanitti harkisuuf kitaaba madaala hin qabnedha. Kitaabni kun Rich Dad Poor Dad yookaan Abbaa Dureessa Abbaa Hiyyeessa kan jedhamu yoo ta'u, bara 1997 keessa Robert Kiyosakiin barreeffame hanga har'aatti afaan 51 fi isaa olitti tiraansleet kan ta'ee fi koppiin isaa miliyoona 32 fi isaa olitti gurguramuun namoota baay'ee biratti jaalala guddaa kan argatee fi barnoota faayinaansii irratti kitaaba gita hin qabnedha. Kitaaba kana keessatti Robert Kiyosak garaagarummaa ilaalcha namoota lama abbaa dureessa abbaa hiriyaasaa kan ta'ee fi abbaa hiyyeessa abbaa isaa barnoota olaanaa qabu garuu yeroo baay'ee maallaqa rakkatu wal bira qabuun haala ajaa'ibaatiin nuuf dhiyeessee jira. Kiyosak namoonni sooreyyiin mala akkamii fayyadamanii akka duroomanii fi hiyyeeyyiin maal akka dogoggoranii yooman kitaaba kana keessatti gadi fageenyaan ibsa. Nutis ergaa kitaabichaa keessaa qabxiilee baay'ee ijoo ta'an 5 fudhachuun viidiyoo kanaan kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf yaada keessan naaf qooduu fi sabiskiraayib gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa. Haa eegallu. Qabxii jalqabaa fi bu'uura kitaabichaa kan ta'e inni tokko The Difference Between Asset and Liability yookaan garaagarummaa qabeenyaa fi idaa kan jedhudha. Rakkoon namoota baay'ee garaagarummaa qabeenyaa fi idaa gidduu jiru hubachuu dadhabuudha. Kiyosak akka ibsetti dureeyyiin qabeenya argachuu irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'u, hiyyeeyyiin garuu yeroo baay'ee idaa kuufatan. Idaa sana immoo dogoggoraan akka qabeenya isaanii ta'eetti amanu. Qabeenyi waan maallaqa keessan keessa isiniif galchuudha. Fakkeenyaaf aksiyoona, real estate investmentii, boondota, qabeenya kalaqa sammuu yookaan biizinasa dhuunfaa ta'uu danda'a. Idaan ammoo gama biraatiin maallaqa keessan keessaa kan baasudha. Fakkeenyaaf qabeenya qabsiistanii maallaqa liqeeffachuu, kireedit kaardii deebiitii yookaan yoo galiin argamsiisne mana bituun illee idaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni hedduun mana bitachuun qabeenya akka ta'etti amanu. Haa ta'u malee manni sun galii kiraa yoo argamsiise yookaan galiin isarraa argamu baasii isaa baasuun yoo caale malee sababa baasiitti fufiinsa qabu kanneen akka suphaa gibiraa fi baasiiwwan isaa wal qabatu yoo of hin danda'in idaa ta'uu danda'a. Kanaaf qabeenya ijaaruuf qabeenya galii argamsiisu argachuu fi idaa xiqqeessuu irratti xiyyeeffachuu qabdu. Inni lammataa Financial Education is the key to success kan jedhudha. Manneen barnootaa akaadaamikaalii akkamittiin akka filatamoo ta'anuu fi haala kamiin akka hojii gaarii argachuu dandeenyu haalaan nu barsiisu. Garuu waa'ee maallaqa maaneej gochuu, investimentii yookaan qabeenya ijaaruu yeroo muraasa nu barsiisu. Kanarraa kan ka'e namoonni cimanii hojjetanis mindaa irraa gara mindaatti jiraatu. Kuni ammoo rakkoo maallaqaa mo'achuuf meeshaa akka hin qabne nama taasisa. Abbaan hiyyeessi barnoota baratee hojii argachuutti kan amanu yoo ta'u, abbaan sooressi garuu barnoonni waa'ee faayinaansii dhuunfaa, gibira, investimentii fi abbootii qabeenyaatti wal baruuf yeroo fi carraaqqii invest gochuun furtuu milkaa'inaa akka ta'e Kiyosak barsiise. Bilisummaa faayinaansii galmaan ga'uuf yaadrimeewwan akka bajeta, investimentii, gibiraa fi kaash filoo hubachuun murteessaa ta'uu kitaabichi cimsee dubbata. Beekumsa kana malee mindaa guddaan illee gara qabeenya yeroo dheeraatti jijjiiramuu dadhabuu danda'a. Maallaqni sammuu faayinaansiitiin hin hoogganamne maallaqa yeroo gabaabaa keessatti baduudha jechuun dubbata. Barreessaan kitaabichaa Robert Kiyosaki. Jechi kun namoonni barnoota faayinaansii akka fudhatanii fi dhimma maallaqaatti fufiinsan akka baratan jajjabeessa. Qabxii sadaffaan The Importance of Taking Risk kan jedhudha. Kiyosak akka jedhutti yeroo baay'ee sodaan kufaatii namoonni milkaa'ina maallaqaa akka hin arganne taasisa. Kanaan wal qabatee sodaan kufaatii namoota baay'ee hidhee akka hambisee fi rakkoo maallaqaa keessatti kufanii akka jiraatan taasisu tilmaamuun ni ulfaatu. Abbaan hiyyeessi riiskii irraa fagaachuu, yaalii kufaatii qaburraa dheessuu fi hojii tasgabbaa'aa irratti maxxanutti kan amanu yoo ta'u, abbaan sooressi ammoo barbaachisummaa itti gaafatamummaa jireenya isaa fudhachuun qabu sirriitti hubateera. Dureeyyiin naannoo mijataa isaaniitiin ala tarkaanfachuu fi carraa warri kaan kaana'uun irraa deebi'an fayyadamuuf fedhii guddaa waan qabaniif yeroo gabaabaa keessatti sooressa akka ta'an Kiyosak ni dubbata. Fakkeenyaaf gabaa aksiyoonaa irratti invest gochuun, daldala jalqabuu yookaan qabeenya kiraa bituun hundi isaanii balaa kan of keessaa qabanidha. Garuu akka Kiyosak jedhutti furtuun jalqabaa waa'ee faayinaansii of barsiisuu, barnoonni sun ammoo badhaasa akkamii akka fidee dhufu xinxaaluu fi murtoo sirrii ta'e murteessuudha. Kufaatiin dhuma waan tokko osoo hin taane qaama adeemsa milkaa'inaati. Kiyosak namoonni kufaatii akka waan sodaatamoo osoo hin taane akka tarkaanfii milkaa'inaatti akka ilaalan jajjabeessa. Afraffaan work to learn not just to earn yookaan galii argachuu qofa osoo hin taane barachuuf hojjedhu kan jedhudha. Kitaabni kun ilaalcha aadaa mindaa qofaaf hojjechuu jedhu sirriitti morma. Mindaadhaaf hojjechuu caalaa namoonni ogummaa yeroo dheeraadhaaf isaan tajaajiluu danda'u argachuuf akka hojjetan gorsa. Abbaan hiyyeessi Kiyosak cimee baratee dhaabbata guddaa keessa akka hojjetuu fi achuma keessatti guddina sadarkaa hojii akka argatu gorse. Abbaan sooressi garuu Kiyosakiin ogummaawwan akka gurgurtaa garaagaraa, communication leadership, financial management fi hojii
dandeettiiwwan kalaqa sammuu yookaan ogummaawwan qabeenya ijaaruuf barbaachisoo ta'an guddifachuu irratti akka xiyyeeffatu jajjabeesse. Kiyosak namoonni mindaadhaan hojjetan ani ga'een hojii koo kana qofa maaltu na dhibeen ga'ee hojii namoota biroo hojjedha jechuun of hidhuurra ga'ee namoota biroos hojjechuun ogummaa tokko ol qabatanii ba'uun abshaalummaa akka ta'e dubbata. Kana jechuun hojii kamiyyuu yeroo maallaqaan hojjettan hojii sanarraa qarshii argachuuf hanga hojjettan caala ogummaa hojii sanaa baruuf hojjedha. Kana gochuun keessan umurii guutuu maallaqaaf hojjechuu fi nama jalatti hojjechuu irraa waan isin baraaruuf of dandeessanii hojii uummachuu fi maallaqni akka isiniif hojjettu taasisuu dandeessu. Dhumarratti The Power of Passive Income kan jedhu ilaalla. Kiyosak passive income'n bu'uura bilisummaa maallaqaa akka ta'e cimsee dubbata. Passive income'n marsaa jireenyaa yeroo maallaqaan daldaluu irraa bilisa akka baatan kan isin gargaaru yoo ta'u, jireenya keessan salphumatti akka to'attan aangoo guddaa isiniif kenna. Fakkeenyaaf qabeenya kireeffamu ijaaruun yookaan aksiyoona bu'aa kaffaluu irratti invest gochuun dadhabbii keessan yeroo hundaa osoo hin barbaachisin galii wal fakkaatu argamsiisuu danda'a. Galiin kun ammoo dhumarratti hojii guyyaa keessan guutuu bakka bu'uu danda'a. Kunis daftanii akka sooramtan isin gargaaru yookaan waa'ee maallaqaa osoo hin yaadda'in rakkoo maallaqaa irraa bilisa baatanii akka jiraattan isin gargaara. Kiyosak akkas jechuun ibsa. Furtuun bilisummaa maallaqaa fi qabeenya guddaa dandeettii namni tokko galii argate gara galii ofii galii argamsiisuu danda'utti jijjiiruu danda'udha. Ergaan kun namoonni hojii sochii qabu qofa irratti hirkatanii hojjechuu caalaa ogummaa yeroo dheeraadhaaf madda galii itti fufiinsa qabu fiduu danda'u irratti akka xiyyeeffatan kakaasa. Qabxiilee kitaaba Rich Dad Poor Dad irraa fudhanne kana shanan fayyadamuun galii keessan ol guddisuu fi dorgommii faayinaansii keessan salphumatti mo'achuu dandeessu. Gamaggama kitaaba keenya har'aa kan marratti haa xumuru. Kitaabni kun guutumatti waa'ee maallaqaa kan odeessuu fi tooftaa maallaqni akka isiniif hojjetu taasisuuf isin gargaaru waan qabatee jiruuf guutuu isaa osoo dubbistanii baay'ee filatamaadha. Yaada yookaan kitaaba riivuun isaa akka isiniif hojjetamu barbaadda yoo jiraate koomantinaaf gochuu dandeessu. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo laayik gochuun dagatina. Viidiyoowwan akkanaa yeroo hundaa akka isin qaqqaban yoo barbaaddan immoo sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Torbee sagantaa biraatiin hanga walitti deemnutti torbee gammachuu isiniif haa ta'u.